Eenyu jedhu maqaa keessan? Yaasin Ali Jibroon jedhama. Aanaa kamirraa dhuftan? Soogee waradaa Kamashii zoonii. Kamashiitii dhuftani. Mee rakkoon naannoo sanatti geeffame maal fakkaata? Mee yeroo namoonni du'aa turanii mannis gubataa ture qabeenyi saamamaa ture mee waliigala waan ofii keessan ijaan taajjabdan? Osoo dhageettiin ta'in wanti argaa nuti ijaan argine waree osoo hin ta'in argaa osoo arginu qaama poolisii naxaa nu baasannee osoo gara poolisii dhaabaa baqanneerru qaanummaan poolisiidhaa suuqii namaa cabsanii isaanii saamu argine kunummaan iyyuu dandamenne osoo teegaa irru magaazina cabsee isaa uummatatti meeshaa hiru arginee bakka lubbuu teenyaaf finyee keessaa baane jechuudha. Poolisii mootummaatu uummata sin ajjeesaa jiruuf qawwee kenna jechuudha. Magaazina keessaa cabsee magaazina keessaa argaa yeetiyyaa ijoollee qeerroo nama 30 nama 50 kan ta'u kan itti dhaayidhu argine ayi nu dhumeeraa innee kaanee baqannee jechuudha. Iddoo ati ijaan agarteetti namoota agamitu du'e qabeenya kamitu bade mee haalli naannoo sana jiru maal fakkaata? Lubbuu namaa osoo baasan hin jennetti poolisiin bira dhaabbatee suuqii namaa cabsisee saamasiisaa jiru. Egaa rakkoon kun yeroo garaa garaattis dhalataa ture mootummaatti iyyattanii wanti deebiin kenname jira? Deebiin kun kan mootummaa hizbii uummata lamaanii miti kan mootummichaadha wanta ta'eef rakkina gara mootummaa immoo mootummaan nu dhageessin jiru kan garri irra guddaan ittiin argama siddammarii keessan achitti gata siddammarii keessan hin barbaannu osuma kun jedhamu osuma kan nutti jiru uummata hayyuu miti qaamuma hidhataa mootummaadha. Haa ta'u yaadannaa kennitaniif ulfaadhaa. Galatoomaa.